qaroominni saayinsii fi teekinooloojii sadarkaa amma irra jiru kanarra akka gahuuf shoorri muslimtoonni taphatan shoora akkami? Hanga har'a duraa olola sobaa islaamummaa irratti warri dhihaa oofu dhugaasiif fakkaatee islaamummaa jibbuu jirta taanaan viidiyoon kun siifi. Warroonni kun immoo nama viidiyoon kun laallatu biraan naa gahe. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Gumaachi muslimtoonni gama beekumsa saayinsiitiin addunyaadhaaf gumaachan waan lakkaawamee dhumuu miti. Gumaachi saayintistoonni muslimaa jaarraa 8ffaa irraa hanga jaarraa 14ffaatitti addunyaadhaaf gumaachan irraa beekumsi saayinsii kunuu muslimtootaan akka gad dhaabbatee hubatta. Hayyoota islaamaa kan osoo isaan jiraachuu baatanii beekumsi saayinsii ammayyaa kun gonkumaa jiraachuu hin dandeenye tokko tokko mee waliin haa laallu. Roga fayyaa keessaa gama meedisiniitiin hayyuu falaasamaa fi loojikii akkasuma ogeessa fayyaa beekamaa jaarraa 14ffaa dhalataa Uzbekistan Ibn Sinaan the father of modern medicine. Abbaan meedisinii caalamaaf gumaache Ibn Sinaadha. Yoom kana qofa roga sooshiyooloojii fi ikoonomiksiitiin saayintistii beekamaa hayyuu diinagdee fi hawaasummaa akkasuma hayyuu seenaa beekamaa dhalataa biyya Tuunus Abdurrahmaan ibn Muhammad ibn Khalduum al-Hadrami yookaan maqaa gabaabaa Ibn Khalduun jaarraa 14ffaa keessa akka caalama islaamaatitti hayyuu sooshiyooloojiitii fi diinagdee fi siyaasaa beekamaadha ture. The father of sociology in the economics. Abbaan sooshiyooloojii fi ikoonomiksii addunyaadhaaf gumaache Ibn Khalduuni. Gama herreegaatiin hayyuu herreegaa beekamaa jaarraa 8ffaadha dhalataa biyya Iraaq. Muhammad ibn Musa al-Khawaarizimiin the father of algebra. Formulaa herreegaa keessaa formulaa aljebraadha al-Khawaarizimiitu addunyaadhaaf gumaache. Gama khalaqaatiin ogeessa ogummaa hedduu qabu ogeessa astiroonoomii, keemistirii fi fiiziksii akkasuma injinaringii Abulqassaam Abbaas ibn Firnaans jaarraa 9ffaa keessa biyya Undulus yookaan biyya Ispeen ammaa tana keessatti xayyaara yeroo jalqabaatiif harka isaatiin tolchee ittiin barare. Injiinaroonni waggaa muraasa dura xayyaara hojjechuudhaaf kan lafaa ka'uu danda'an diizaayinaa Abulqassaam yookaan Abbaas ibn Firnaans qabataniiti xayyaara kalaquu danda'an. Yeroo jalqabaatiif xayyaara kalaqee addunyaadhaaf gumaache Islaama. Gama shalaggii lafaatiin ogeessa ogummaa hedduu dhalataa biyya Paakistaan jaarraa 14ffaa keessa nama yeroo jalqabaatiif raadiyeesii lafaa shalage Abu Rayhaan al-Beyruunidha. Namni yeroo jalqabaatiif raadiyeesii lafaa shalagee addunyaaf gumaache Islaama. Gama yaala daa'immaniitiin saayintistii beekamaa dhalataa biyya Iraan the father of pediatrics abbaan yaala daa'immanii Abu Bakr al-Raaziidha. Abu Bakri kitaabban 200 ol meedisinii, filosoofii fi alkeemii irratti kitaabban 200 ol kaa'e. Kitaabban inni gaafas kaa'e keessaa ilaa ammaatitti irraa fayyadamu jiran hedduudha. Saayintistiin yaala daa'immanii addunyaadhaaf gumaache saayintistii Islaamaati. Gama keemistiriitiin saayintistii beekamaa jaarraa 9ffaadha dhalataa biyya Iraaq the father of chemistry abbaan keemistirii addunyaadhaaf gumaache Jaabir bin Hayyaani. Saayintistiin keemistirii hundeessee addunyaadhaaf gakkanne saayintistii Islaamaati. Gama sarjariitiin yookaan yaala baqeessanii hodhuutiin saayintistii doktora fayyaa beekamaa nama yeroo jalqabaatiif jaarraa 14ffaa keessa biyya Masrii keessatti yaala baqeessanii hodhuu eegale Abdulqaasim az-Zahraawiidha. Jaarraa 14ffaa keessa meeshaa baqeessanii hodhuudhaaf itti fayyadaman 200 ol fayyadameeti the father of surgery abbaan baqeessanii hodhuu addunyaadhaaf karaa godhee addunyaaf gumaache Abdulqaasim az-Zahraawiidha. Gama joogiraafiitiin jaarraa 12ffaa keessa namni yeroo jalqabaatiif kaartaa lafaa kasirrii kaasee kaartaa inni kaase jaarraa 3 oliif itti fayyadamaa turan Muhammad al-Idriisi. Namni yeroo duraatiif kaartaa lafaa kasirrii kaasee lafa kaa'e Islaama jechuu. Gama fiiziyooloojiitiin saayintistii beekamaa jaarraa 14ffaa ogeessa saayikooloojiitii fi fiiziyooloojii Ibn Abbaas al-Majuusiin the father of human physiology abbaan beekumsa fiiziyooloojii addunyaadhaaf gumaache Ibn Abbaas al-Majuusiidha. Isaan amma dubbanne kana malees saayintistoota garba quraanaa hammaarratanii saayinsii ittiin bu'uureessan hedduudha lakkaa'uu dandeenya. Qaroominni saayinsii fi teekinooloojii kanarra abbaa biraatiin dhuunfatame kun bu'uureessitoonni saayintistoota Islaamaati. Warroonni dhihaa bara qaroomina Islaamaa san hoolaa tiifachuu malee waanuma qaroominni tahee irraa quban qaban. Amma eega dhuunfatanii harkatti galchanii ammoo bu'aa muslimtoonni addunyaadhaaf buuse waan beekaniif seenaa muslimtoota awwaaluudhaaf dhaloonni lafaa ka'u akka waan kanan baranneef jibba islaamummaaf qaban irraa kan ka'e istiraateejii addaa islaamummaa irratti kaayyatanii islaama addaan qoqqoodanii tokkummaa dhoowwuudhaan biyyoota islaamaa islaamummaan keessatti dagaayite biyya lolaa godhuudhaan biyyoota saayintistoota malakkoonni tana nu gumaachite dabalatee akkasuma warra amantii biraa amantiin islaamaa amantii nama cunqursituu amantii gartee warra nama qaluutii ja'anii akka dhaloonni ammaa kun islaamummaa irraa baqatuuf istiraateejii addaa islaama irratti kaayyatan. San keessaa takka maqaa waraana islaamaatiin dhaabbata waraanaa kan nama qalu ifumaa hundeessanii islaamummaa maqaa balleessuudhaaf akka hedduu hirriba dhabaa turan. Namoota walumaan beekna. Yoo isaaniitii silaa dhaloota kana islaamummaa irraa baqachiifnaa ja'aniiti yaadan. Garuu islaamummaan babal'achuu malee ta'eef duuba deebituu miti. Gabaabinaan beekumsa saayinsii saayintistoonni islaamaa addunyaaf gumaache joogiraafii, keemistirii, herreega, injinaringii, astiroonoomii, ikoonomiksii, fiiziyooloojii, meedisinii, sarjarii fi kanneen hafan kan birootillee ni jiran. Isaan kana hunda saayintistoota islaamaatu addunyaadhaaf gumaache. Hayyoonni islaamaa kun galaana guddaa beekumsa qur'aanaatirraa maagada qal'aa baasuudhaanii beekumsa saayinsii hundeessan. Subhaanallah.
roga saayinsii barbaadde yoo as fudhatte maddi isaa qur'aana, maddisiistoniinis muslimtoota. Islaamummaan roga cufaanuu guutuudha. Ni harkifti malee hin harkifamtu. Namni rabbi islaamummaa siin fedhe rabbii keetiif galata galchi. Alhamdulillahi ala ni'matil islaam. Insha Allah hanga video bifqanaatiin walitti deebinutti nagayaan naaf turaa.